Seenaa akkami nagaa qabdanii? Baga nagaa taatanii? Warri sagalee kana beektan gaa baga walitti deebine. Dubbiin baranaa jajjaba. Daily Post akkam nama kiyya. Abbaa milkii baga nagaan dhuftanii. AK all welcome baga nagaan jiraattan akkami. Harkas miilas fuune dhiyaadhaa isiniin jenna. Generaalummaa tana akka taphatti nuun kennine falmannee arganne qabsoodhaanis arganne ummataanis muudamne. Kanaafuu generaalummaa yeroo akkana tana gadi baanii ittiin hin dubbanne gaa tamaqaa taati jenneeti gadi baane baga dhuftan dhiyaadhaa. Ni eegallaa xiqqoo namoota sheer godhaati haa dhufanii ni haa heddummaatu ni eegalla waan isinirra hedduun turu akkasii gabbaga nagaa taatanii sagalee tana hedduun keessan ni beeytanii. Daily Post awwa baga jiraatte hirraftuu isaa kanalleeti jabaatte qabsotti jabaatte barana hundi abbooma akkam jirtaa damiina. So waan deemu jiru akka gaarii beeytan isin hundinuu dura ani fiixaadha kanan beeknes akka na bartanii fiixaa mootii anaa kana karaa biraatiinis na beekuu ni maltanii amma wanni ana asitti bahee dubbachuu danda'ee fi haala ammaan tana dhiyoo kana deddeemu jiru irratti waan gabaabaa yaada kiyya waan natti fakkaatu irratti dubbachuu fedha. Sunis haala amma akkuma mata duree irratti isiniif kaayetti Oromo Leadership Conference ka Atlanta Georgia deemaa jiru irratti I'm for it deemuuf qophaa'eeranis tikeet kiyyas buuk godhee jira. Warreen an wal beekuunis hedduun isaanii qophiidha deemuudhaaf jennaa gaafiin qabu. Kanaafi warri initiatiivii kana fudhatanis galata guddaa qabanii yaada akkasii kana hawaasa keenya keessatti yeroo dheeraadhaaf deemaa ture irratti mari'atamaa ture. Yeroo fedhetti Oromoo walitti dhufee waliin mari'achuun carraa argate hundatti dhimma isaa irratti hegeree isaa irratti waliin mari'achuun wal nu gaafachiisuu miti. Waan hamaas miti. Yeroo hunda bakka yuutuu namni walitti dhufee yoo hegeree isaa irratti dhimma uummata isaa irratti haala keessa jiru irratti keessattuu haala ammaan kanatti uummanni keenya biyya keessa jiru irratti so warri yaada kana maddisiisanii tarkaanfii fudhatanis tattaaffii kanaaf galateeffatamuu qabu. Kabiraa ammoo namoonni ammoo walgahii yookiin immoo kora godhamu yaa'ii godhamu kanarrattis yaada dhiyeeffatanis haqa qabu. Namni Oromoon yaada wal dabarfataa ni furatas wal dhagehas yoo qurramas qabaate yoo hanqinis jira jedhee kan itti dhagamu jiraateef yaada ofii san ibsatee ilaaf ilaameedhaan hiikkataniiti of dura deemuudha. Wanni guddaan ka barbaachisu garuu waa dalaguudha. Namni waa dalagu immoo walittis ni bu'aa waliinis ni hiikkataa waan haariyaa miti jechuudha. Oromoo keessatti wanni jiru garuu yaadota adda addaa yoo biqilanii dhufan hawaasa keessaa wal simsiisuun wal fudhachiisuun ilaaf ilaameedhaan yeroo itti fudhatanii tasgabbaanii irratti dubbachuun barbaachisaadha. Kanaaf nuti akka ilmaan Oromootti yeroo yaadaan wal diddaan tokko dhalatus maal godhuu qabna abbaa hundaa taanee hunda ija tokkoon laallee qaama furmaataa ta'uu qabna malee garee qabannee tokko baabsinee tokko abaarree tokko as qabnee tokko eebbifnee tokko abaarree gara geessinu hin qabnu gara wal geessinu hin qabnu. Obboleeyyan jidduu maatii tokko keessatti ani mataan kiyya obboleeyyan hedduu wajjin dhaladhee yoo maatii keessatti frikshiniin yookiin wal diddaan xiqqoon takkas yoo dhalatte maatiin gara wal geessuu hin qabu. Kanaaf Oromoon maatiidha. Garaagarummaa xixiqqoo hawaasa keenyas tahee qoreelee namoota waa waliin hojjetan jidduutti yoo kaatee fi waa hafarsuu yoo diinaa karaa banuu taate malee firaa fi hamilee waan cabsuuf keessaa uummata biyyaatiif qajeelaa miti jechuudha. Saniifuu
ilaaf ilaameedhaan rakkoo teenya nutu hiikkataa morkaaf dallansuudhaan yeroo baay'ee sagalee ol fudhannee barreeffama adda addaatiin yoo ka walitti deemnu taate ammoo ummata biyyaa ka lubbuu ofii kennee maatii ofii keessaa nama hir'ifate qaamaa hir'ate hamilee waan cabxuu fi qaawwa kana ofirraa cufuu qabna. Firaaf ammoo gammachuu taatii jechuudha yoo mataa wal jala qabannee wal faana yaanee fi saniifuu dhaamsi kiyya guddaan sarara saayibarii irratti walitti bobbahuu wal saaxiluu walitti duuluu safuu Oromoo eeggachuu dhabnee yoo yeroo amma especially yeroo diinni ummata keenya emergency declarationiidhaan ukkaamsaa jiru kana keessatti nuti ammoo haga danda'ametti yeroo ummanni keenya biyya keessaa tokko shanee wayyaaneedhaa cabse kanatti nuti immoo gruppii daasporaadhaa tana cabsinee humna tokkoon of dura deemuudha malee kan nurra jiraatu wal jidduutti deddeebinee waan xixiqqoo irratti wal dhabuu hin qabnu. Saniif jecha yaanni kiyya amma asirratti diinaaf waliin saaxillu wanni ta'ee discontent nu godhee jira. Namoonni hedduu telefoonas wal keessa bilbiltanii wal gaafachuu akka jirtan akkamitti waan kana furmaata goona akkamitti qaawwa keenya cufannaa ka jedhu irratti hedduu yaaddahuu keessan beekamaadhaan hundatu yaaddee mana keenya ijaarachuu qabna. Taateen tuni yookiin wanni galte tuni diinaaf nu saaxiltii kan hunda ni beeyna hamilee ummata keenyaatu ixii kan hunda ni beeyna. Furmaanni isaa jeequmsi xixiqqoon akkanaa kun yoo dhalattu osoo nyaaphaaf karaa hin banin alagaaf karaa hin banin wal keessatti ukkaamsine furmaata godhuun dirqama keenya jechuudha. So furmaanni maali? Wal dandahuu, wal dhagahuu, garee irra gamtaa filachuu, gamtaa waliin hojjechuu, hunda ija tokkoon laallee abbaa hundaa taanee furmaatatti deemuun barbaachisaadha. Keessattuu bakka buutonni hawaasaa bakka jirtanitti hawaasa keessan keessa roolii filamtaniiftu jira, qooda hojii qabdantu jira. Yeroo namni keenya wanni akkanaa kun ka'u wal tasgabbeessu keessaa'u social media irratti wal qusachuu nu barbaachisa. Warroota dhimmi walga'ii Atlaantaadhaa nama Oromoo ta'ee Oromoodhaaf yaadu hunda ni laallata. Hundaafuu balbalti banaadha. Nam tokkolleen maaliif walga'ii Oromoo dhufte jedhee kan walga'ii irraa nama dhoowwus hin jiru. Kanarratti hin dhiphatinaa hin yaaddahinaa. Kanaaf Kooriyaa Atlaantaadhaa akka milkaa'uuf nuti hojjaa hojjennu warreen qurrama dhiyeeffatanis wanni kun garamitti deemaa yeroo chaarter Oromoo sirna bulmaata Oromoo hegeree Oromoo jennu kanatti maaliif itti yaannu maaliif yeroon fudhannu ka jedhanii yaada dhiyeeffatanis ni jira akka social media irratti deemaa turettis kun hundi it's valid waan hammeenya qabu miti immoo hundaafuu balballi banaa tahee marii guddaadhaan akka yaada tokko irra gahamutti abdannaa. Kaayyoon koree waan kana qopheessaniitis I think ummata Oromoo walitti fiduu fi hegeree Oromoo irratti marii bareedaa marii gadi fageenyaan gaafatamummaa qabu godhuudhaaf malee akka wanni kun controversy ta'uuf akeekni isaanii akka wanni kun yaa'ii yookiin waldiddaa yaadaa hawaasa keessatti uumuu fi miti akeekni isaanii ka bu'uuraatis. Kanaaf jecha waan kana milkaa'insa isaa irratti diina naasisuu irratti saba keenya hamilchiisuu irratti hamilee nyaaphaa hamilee diinaa cabsuu irratti nu hundi qaawwa keenya cufannee jabaannee akka wajjiniin waan kana milkeessinu irratti waliif dhaamuu qabnaa irratti hojjechuu qabnaa. Wanni kun waan nu hundaati. Namni dhimmi Oromoodhaan na laallata dhimmi kun kiyya jedhu tokkolleen achi dhufee achi hirmaannaa kanarraa hin dhoorkamu. Tanaafi waan adda addaa olola caccabaa hawaa social media irra keessatti deemu irratti hundoofnee judgmentii fudhachuurra for sure assure taatanii warroonni qurrama qabdanis taanaan
nama hedduu caalaa especially warri amma yaadaan walitti bu'iinsi isin jidduutti mul'ate kuni eenyu caalaa bara amma keessa jiru kana keessatti yeroo fincilli biyya keessaa akkasittiin osoo addaan hin citin deemaa ture kana keessatti aarsaan isin gootan xiqqaadhaa miti. Kanaafuu wanni kunis keessanii itti dhufaatii koottaati harka wal qabannee wajjin dhaabbannee waan kana haa milkeessinu, diina garaa haa gubnu, saba keenya immoo haa qalbii jiifnu. Kanaafi ani gara kiyyaan dhaamsi kuni akka nama tokkootti waan kanarratti hanqinni ni jira, jiraachuu ni mala. Wanni barbaachisu maali? Hanqina keenya nama biraa ittiin barbaadannu numatu sirreeffachuu fi qajeelfachuu qabaa. Garuu waan baay'ee waan dhalate hunduma qabannee yoo bifa wal harcaasuu yookiin immoo wal facaasuutiin social mediaatti yoo baanu taate namoota hubannaa gahaa osoo hin qabaatin garee qabatan faatu jira. Kanaaf jecha kan godhuu qabnu warri qurramames Oromoodha, warri waan kana initiatiivii kana fudhatee Oromoodhaafis korri Atlaantaa godhamu kun ka jalqabaatis miti ka dhumaatis miti. Of duraafis koroonni biraalleen godhamuu danda'u ni godhamu. Haga dhimma Oromoo ta'etti na laallata, si laallata, isin hunda laallata, nu hunda waliin nu laallata. Biyyaaf falmannaa ofirra dabrinee naannawa saniifis gaafatama fudhachuudhaaf deemnaa. Aarsaan kun ammoo qabsoon tun akka salphatti bakka kana hin geenye namoota baay'eetu wareega guddaa itti kaffalee jiruuf jireenya itti dhabee asiin gahe. Kanaaf jecha waan kana of eeggannoo guddaadhaan waan goon hunda gaafatamummaa fudhannee godhutu nurra jiraata. Keessattuu dhiiga ijoollee Oromoodhaa, ilmaan Oromoodhaa, saba Oromoodhaa yeroo ammaa dabarsine bara kana keessatti fa'aa akkasittiin gallola'e kanaa fi kabaja guddaa qabaachuu qabna. Nu dhiinni nu dhangala'aan jiru ala kana teenyee yoo waliigaltee tokko godhuu ka dadhabnu taate, yoo konfliktiin xiqqoo yookiin waldiddaan xiqqoon yaadaa nama jidduu dhalatte yoo ka garee qabannee olii gadi fiinnu taate gaaga'ama qabaa. Especially ummata biyyaatiif hamilee cabiinsa guddaadha. Diinni ammoo waahuma xiqqoo fudhateeti waan san babal'isee ummata biyyaa ittiin goyyoomsuu, hamilee ittiin cabsuu barbaada. Akkuma argitan moggaa kallattii Oromiyaa hundarraa afaan tokko ta'ee sabni Oromoodhaa osoo qawweedhaaf mataa gadi hin qabatin akkasitti ka'ee alaabaa isaa qabatee diina dura dhaabbatee waadaa galee waadaa walgalchee gaafa akkasitti akka argine sanitti falmatu. Nuti ammoo ala kana teenyee at luxury haala gaarii keessatti yoo waan xixiqqoo keessatti akka ani yaade qofa wanni kun hin taane jechuudhaan yoo waldiddaan jiraatte yoo waldiddaa san immoo dhiphifnee furannee of dura tarkaanfachuu hin dandeenye waan hamaadha jechuudha, waan nurraa eegamu miti. Saniif jecha isin hunda kaniin an kabajaan isin gaafadhu, abbaa hundaa haa taanu. Obboleeyyan keenya waan kana qopheessaa jiranis obboleeyyan keenya ka waan kanarraallee gaafii qabnaa wanni kun haa qajeelu. Especially charter Oromoon ittiin bulti jedhamee yaadamu kana namni muraasni qopheessuurra nama itti hawarruu fira itti hawarruu dubbiin tun akka gaariitti haa bilchaattu kan jedhanis cubbuun qabu yaada Oromooti. Iccitiis miti kuni immoo waan gaarii tokko hojjannee ummata keenyaaf fakkeenya gaarii ta'uun barbaachisaadha. Anis gara kiyyaan waanin irraa beekuun qabu dokumentii sanis irraa hin beeku. Garuu waan akkasiisan yoo tarkaanfii akkasiisanitti yoo ce'uudhaaf dambooba qabaanne, hamilee qabaanne, wanni nu godhuu dadhabnus hin jiraatu. Garuu waliin taaneeti jechuudha. Nobody should be left behind. Akkuma poolisii George Bush yeroo daa'imman haa barattu jedhu gaggeessuu ture sanitti we shouldn't leave behind. Dhimma Oromoo irratti dhimmi Oromoo na laallata qaamni jedhu kamiyyuu mee walgahii dhaqee balbala san dura haa ari'amu. Anis warra wajjin ari'amu keessaa tokko ta'eetiin deema jechuudha falmee. Kanaafuu qilleensa irratti sodaa irraa ka'uudhaan waan takka yookiin immoo barreeffama tokko tokko namni wanni walii deebisuu fi wanni namni fuulaan wal argee waliin haasawee furatu adda adda jechuudha. Garaagarummaa qabdi. Face to face walitti dhufanii
rakkina uummata keenyaa irratti haasa'uun gaarii. Garuu yoo wal dhabdiillee jiraateef miidiyaa irra baanii wal saaxiluun kun nuuf gaarii waan hin taaneef rakkoo keessa keenyaa xixiqqoo tana furachuun nurra jiraata. Rakkoon guddaan dhugaa dubbachuudhaaf ka biyya jiru ka uummata keenya irra ga'u jiru jechuudha. Rakkoon guddaan san caalu tokko illee hin jiru. Kanaafuu namni rakkoo san argu ammoo kalammii Oromoo ta'e Oromoo firriba dhabee har'a namoonni gabbaanii miidiyaa kanarratti waggaa dabarsine kana keessa falmaa guddaa godhaa turan yoo afaan nu jalaa ta'ani nuti san irratti gargaree qabannee garee tokkorra gorree garee kaan wal abaaruun nurra hin jiraatu because obboleeyyan keenya kun boru obboleeyyan waliin deebanii dalaguu danda'an jechuudha. Waan takka rakkoo hin qabnu waan xiqqoodha wal diddaa xiqqoodha wal diddaa faamiliiti wanni kun. Kanaafi abbaa hundumaa haa taanu akka hawaasa Oromootti akka saba Oromootti haa yaannu akka uummata biyyaatti haa yaannu uummanni biyyaa akka inni itti yaadu haga danda'ametti Oromoon biyya alaa jiru kun sagalee tokko ta'ee harka takka ta'ee akka nyaaphatti fuula deeffatu barbaada. Ka biyyaa lubbuu ofiitiin aarsaa kana godhaa jira. Nuti ammoo ka amma ala jirru kun yaadaan tokkoomna jechuudha. Dalagaadhaan tokkoomna jechuudha. Biyya birmadummaa itti qabnu keessa jirra waan ta'eef rakkinoonni hin jiran jechuu kiyyaa miti. Namni distaansii irraa wal dhagahee walii galee virtual space irraa dhibbatti communication hin jiru. Communication immoo hanqina yoo qabaatellee hanqina san walitti dhufuudhaan sirreessuun ni danda'ama. Wanna hanqina osoo hanqina hin qabaanneeti gabrummaa jalaa gammaan turru hanqina qabaachuun keenya beekamaadha. Garuu hanqinoota san akkam goonee gabbifnee cimsinee bareechifna. Kan nuti ka diinni nu dura dhaabbatu hanqatee yoo nutilleen ka wal dura dhaabbannee oppose wal godhuu qofaan yeroo garii akka ayyaadetti hin taane qofa jennee waan tokko yoo kafalmu nu taateef rakkina nutti uuma jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko ka jedhuu turan maali? Biyya alaa teenye akkamittiin uummata biyya jiru bakka buunee heeraa seera bulmaataa or constitutional declare goona waan jedhamu waan akkasiillee ni jira. At least tarkaanfii kanayyuu tattaaffii kanayyuu godhuudhaaf nuti initiative fudhachuunu diina hamilee cabsaa jechuudha. Tokko kana lammaffaa immoo nothing is final until it's final. Kanaafi wanni guddaan ani isinit dhaammachuu barbaadu tokko cold warriin amma cyberii irratti deddeemu kun immediately dhaabbachuu qabaa. Wal dhagahuu qabnaa. Lammaffaa internally rakkoolee keenya akkaataa itti furachuu dandeenyu irraa kaasee haga guyyaa korri kun godhamuutti yoo xiqqaate 7 guutuu qabnaa. 7 kana keessatti rakkoolee san fix godhuun hopefully ni danda'ama yoo hawaasni hundi irratti hirmaatan bakka jirtanitti yoo irratti dalaydan. Warreen immoo waan kanarraa gaafii qabna wanni kun ifaa miti jettan anis mataan kiyyahu irraa beekee isinii himuu hin danda'u immoo akkan ani hubannoo qabuu fi warra waan kana deemsisaa jiran irraallee odeeffannoo qabutti abbaan fedhe waan kana irratti hirmaatee yoo qurramas qabaate yoo irratti hirmaatee koree kamillee keessa galeellee hojjechuu barbaade balballi banaadha. Dhimmi kun dhimma Oromooti. Balbala Oromoo irraa namni nama dhoorku hin jiru. So confirmation akkanaa jiraate immoo wanni takkitti nuti of duuba deddeemnee irra haasoo hin jirtu. Dhimma Oromoo yoo taate dhimma Oromootiif hundinuu keessummaadhaa miti nuun dalaallatti. Tanaafis gabbaanee wal saaxillee miidiyaalee adda addaa irratti ibsa adda addaa ibsa diigumsaa kennu nutti hafu waan amma dura ta'es haga danda'ametti hedduun keessan please akka wanni san cyberii irratti bakka itti maxxan irraa ka'u let's restore the calm. Kanuma isinitti isin wajjin qoodamuu barbaadeeti. Namoonni mana tokko ijaaran citaa waliin saamanii jetti Oromoon. Kanaafuu hegeree keenya ijaarrannaa saba keenyaaf falminaa. Qabsoon tun karaa dheeraa deemtee as geesse yoo sooressi jaarraa abbaa gadaafa bara dukkanaa keessa bara teknooloojiin bakka hin gahin kana keessatti qabsoo kana oofanii asiin gahan yoo jeneraal Waaqoo Guutuu Faatii waggaa 8 fi kutaa Baalee bilisoomsee diina mataa gaqqabee deemsisuu danda'e. Kanneen biroolleen an hedduun isin ilaakka'uu yeroo isin irraan balleessu isin hundinuu ni beektanii amma seenaa himuuf asin jiru. Nuti ammoo yeroo teknooloojiin akkanatti advaansi ta'etti yeroo carraa argannee guutuu addunyaa irraa sekondii takka keessatti yaada waliif sheerii godhuu dandeenyu keessatti yoo rakkina xixiqqoo dhalattu of keessa furuu dadhabnee garee jennee meentaalitii gareetiin stiil ka deemnu yoo taate gamtaa keenya yoo eenyu irratti haa dalagu. Tanaaf jecha wanni an amaanaa isinitti himu wanni guddaan an isinit dhaamuu barbaadu
aarii irraa ka'uudhaan waan hedduu balleessuu ni dandeenya. Garuu akkaataan itti abbootiin keenya hawwan keenya itti qabsaa'u turan bara dukkanaa keessatti akka kanan turre. Ilaaf ilaameedhaan akka gaariitti wal dubbatanii waa hedduu furuu turanii aarsaa isaaniitiin qabsoon tun nu dhaqqabuu dandeesse. Kanaaf jecha nu hundi qaama furmaataa haa taanu. Please inni duraa let us restore the calmness. Haala kana qabbaneessuu irratti nuti hundi roolii keenya qabna, roolii keenya haa taphannu. Lammaffaa qaamonni wanni dhalate kun wanni amma convention Atlanta godhamu kun iftoomina isaa irraa gaafii qabdan hanqina qabaachuu danda'a jettan ka isin dandeessise ka rabbi isin dandeessise koottaa irraa hirmaadhaa anillee inni dhaqaachii wal argina. Namni achi dhuftanii seenuu isin dhoorkan hirmaachuu isin dhoorkan warri achitti waan kana godhuuf deemnus hundi keenya waliin jirra wajjin hirmaannaa yookiin wajjin dhiifna. Kanaafuu speculationaan qilleensuma irratti akkanumattiin ta'uu ni malaadhaan ta'uu ni danda'aadhaan akkanattiin alagaaf karaa banuurra for sure dhuftanii namni balbala duraa deebi'aa isiniin jedhu akka hin jirretti, but everybody has to play by rule. San jechuun maali? Yoo koree waan kana geggeessitu akka wanni kun tolutti ulaagaa qabaatte ulaagaa san hordofuun barbaachisaadha. Garuu nama Oromoo ta'e ka Oromoof yaadu ka saba Oromootiif halkanii guyyaa dhimmu balbala san dhufee balbala san irraa wanni ittifamee deebi'uuf hin jiru. Kanaafuu especially internetii kanneen irrattis alagaan roolii baay'ee nurratti taphataa, shoora guddaa nurratti taphataa, karaa banuuf hin qabnu jechuudha. Haga dandeenyetti karaa diinaa cufuu qabna. Karaa diinaa qofas cufuu miti, iftoominaan waliin dalaguu qabna. Hawaasni immoo hawaasni keenya ka jabaatu, hawaasni uummanni Oromoo, sabni Oromoo ka jabaatu, when two opposing ideas clash, something will come out of it. Yeroo yaanni ciccimaan walitti bu'a ta'e, we have to face sometimes hardship. Sincerely walitti gadi baanee dubbachuu qabna yookaan sabalaafaa taana. Tanaaf yeroo wanni takka taatullee baay'ee hin rifatina. Amma fakkeenyaaf yeroo electioniiti yeroon kun Ameerikaa keessatti wanni uummanni kun waliin hin jenne hin jiru. Adversary yookiin warra diinota baay'ee qabanii akkuma beektanii biyyoota hedduu walitti nyaaphaa diinaa garuu when it comes to uummata tajaajiluu irratti yoo dhufan garuu akka gaariitti gadi baaniiti debate godhanii rakkoo qaban walitti dubbatanii irratti hojjetu. Garuu dhumarratti wal simatanii baga mootee an injifatameera jedhanii addaan deeman. Tanaafuu nutis yeroo tokko controversiin yaanni wal mormiidhaa yaanni wal nama falmisiisus yoo saba keenya keessatti dhalate akka hamatti illee ilaaluu hin qabnu. Birbinyuu nahuu rifachuu suukannaa'uu hin qabnu. Yeroo takka we have to be up to the challenge. Yoo morkiif mormiillee hin jiraate dhugaan bakka hin dhabdu jabaanneeti dhugaa saba keenyaa irratti jabaannee qabsaa'uu falmuun nurra jiraata. Akkuma jedhame qabsoon kun amna dheeraa deemee waan as gaheefi we cannot afford yeroo dhiigni uummata keenyaa akka hin taane dhangala'u jiru, yeroo hayyoonni qaroon sabaa mana hidhaa keessatti karri itti cufamee gubatan, yeroo Oromoon waaqa kadhachuudhaaf dukkana gannaa keessaa birraa bariitti nu ceesifte jedhee marga qabatee waaqa isaa kadhachuudhaaf deemu, yeroo gubbaarraa gaazaan xayyaaraan gaaza itti jissan, yeroo lafarratti rasaasa itti dhukaasan, yeroo armored vehicleedhaan makiinota shororkeessitootaan lolan dirree lolaa makiinaa dirree lolaatiin ummata nagaa keessatti gaafa janaa'iza dhiiga reeffa Oromoo irra oofan. I think nuti amma waan minor ta'an tokkotti konfliktii yaadaa garaagarummaa yaadaa irratti wal dhabuu hin qabnu. Warri waan kana irratti adeemsa walgahii kana irrattis yaadas qabdan, qurramas qabdan, komiis qabdan, haqa qabdan, we all are entitled to our opinion. Hamaa miti. Anillee waan irraa beekee deebii isinii kennuun qabu garuu dhaayin'ee laallee nuu ta'u fudhachuu yoo nuun taane ofirraa dhiisuudha malee especially karaa miidiyaa irratti walitti duuluun kun diinaaf karaa banuu nutti ta'a waan ta'eef especially ammallee namoonni wal dhageenye sagalee tokko taanee diina waliin falmaa turre
har'a yoo deebine afaan walitti deebine tokkummaan uummata kanaa tokkummaa laafaadha. Akkanumaan morkumaa fi callisanii haasawan malee tokkummaan uummata kanaa stiil sheekii ammayyuu daddaaqaadha jedhanii waan nu tuffachiisuuf jabaanne waliin haa dhaabbannu. Qaawwa keenya nutu cufataa, hanqina keenya nutu furataa. It doesn't mean wanni kun perfect jechuudha miti. Garuu if we keep trying, mistake illee yoo dalayne, dogoggora illee kalaxa illee yoo dalayne perfect ta'aa deema jechuudha. Namni dogoggora irraa waa barata. Kaayyoon barnoota heddumina dogoggora hojjennu minimize xiqqeessuudhaaf, dogoggora xiqqeeffachuuf ilmi namaa ka waa baratu. Kanaafuu sabni Ameerikaadha. Ameerikaa keessatti akkuma isin argitanarraa bara bilisummaa isaanii 240 akkas ayyaaneffatu. Akkanumattiin lafumaa ka'anii as hin geenye, kufaa ka'aa, wallolaa, dogoggora dalagaa adeemsaan as gaame. It's like an experiment. Kanaafuu Ameerikaa qofaa miti, saboonni biroolleen waan akkasii kana godhanii hedduun tarkaanfatanii jiran. Kanaaf nuti ammoo we are in the process of nation building, saba ijaaraa jirra. Yeroo akkasii kana ammoo wanni hundi takkumaan qulqullaa'ee takkumaan qanxallaa'ee bulbulli isaa calalee bakka takka geenya jechuudha miti. We cannot be exception jechuu kiyya akka saboota biraa irraa. Kanaaf dhaamsi kiyya guddaan anarra isinitti himachuu barbaadu, wanni anarra isiniin dubbachuudhaaf as bahe, nuti hundinuu qaama naga buustuudhaa haa taanu, qaawwa keenya haa cufannu, bilbila fuudhaan waliin bilbilaa, waliin ciniinnu, waliin ciniintanii immoo hamilee ummata keenyaa ka ala jirus ta'e ka biyya jiru isin qaroon sabaa, qaroon biyyaa, obboleeyyan keenya ka waa beeytan isin hundi kun an intelligentiidha jedheetiin isin fudhaa. Kanaafuu namni ummata ofiitiif yaadu, ummata ofiitiif hirriba dhabu deebi'ee ofii waliin bu'uun nama gaddisiise, especially when it comes to our scholars. Dadhabbii guddaadhaan sadarkaa san geessanii jireenya keessan keessatti wareega baay'ee kafaltanii barattanii ija godhattanii ummanni keenya immoo akka ija isaaniititti isin laala. Kanaafuu waliin bu'uun qabdanii rakkoon illee yoo jiraatte yoo ofiillee furachuu dadhabdan wal jidduutti maanguddoota qabnaa, hayyoota biroo isin caalaa senior ta'an umriidhaan isinii ol jiran hedduutu jira. Rakkina keenya gara isaaniititti illee extend yoo goone furachuu qabnaa. Waldhabbiilee jaarmayoota siyaasaa irraallee waan baay'ee barachuu qabnaa. Sunuu baay'ee Oromoo miidhee. Kanaafi tasgabbii akka isin hundinuu uumtan kabajaan isin gaafadhaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoon kiyya kun har'aaf ka jalqabaa ta'u malee of duraa fi yoo rabbi jedhee itti fufeetiin yaadota natti mul'atan isin dhiyeessuun hin tattaafadhaa. Ammaaf yoo dogoggoree dhiifama naaf godhaa, na heddummeeffadhaa. Tanuma kanumaan nagatti isiniin jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagatti.